Yooyaa ilmaan Oromoo martuu bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Isin beektan luba guddinaan mootummaa dargitiin ajjeefamuun isaanii beekamaadha. Akkamitti ajjeefamanii yeroo sana maal dubbatanii waan jedhu waan muraasa waanin dubbiserraa isiniif qooduu yaala. Luba guddinaan bara 1979 mootummaa dargitiin qabamanii mana hidhaatti galan. Pirezidaantiin Federeeshinii Luuteraalii Addunyaa yeroo sanaa lubbuu isaanii waan sodaataniif pirezidaantii Taanzaaniyaa yeroo sanaa Julius Nyerere kadhachuudhaan dhimma isaanii keessa akka seenu godhan. Nyerereenis mootummaa Itoophiyaa wajjin dubbatanii akka gad lakkifaman godhan. Carraa kanatti fayyadamanii akka biyyaa baqatanii Taanzaaniyaa jiraatan yeroo gaafataman luba guddinaan garuu waldaa koo gadhiisee hin baqadhu jechuun didan. Waldaan koo fi amantoonni koosas jiru. Egaa ani dura bu'aa waldaa ta'ee utuu hin jiru akkamitti yeroo qormaataa kana keessatti amantoota gatee baqadhaa? Irra deddeebi'ee abbootii wangeelaa wajjin asuma turuun akka narra jiru itti himeera jedhan. Macaafa qulqulluu keessaa Qorontos 2:5 irra jiru akkas jechuun dubbatan. Egaa warri jiraatan si'achi isaaniif jedhee du'aa kaafameef malee ofii isaaniitiif akka hin jiraannetti inni hundumaaf du'eera jedhan. Gaafa adoolessa 28 bara 1979 luba guddinaan qabamanii ajjeefaman. Duuti isaanii mul'ataa fi dandeettii guddaa teoloojii irratti isaan qabanii fi waldaa Itoophiyaa yeroo sanatti baay'ee barbaadu akka dhabdu godhe. Teoloojii Afrikaatti illee miidhaa guddaa ture. Yaadannoo luba guddinaatiif jecha dhaabbanni guddinaa tumsaa faawundeeshinii jedhamu dhaabbateera. Kaayyoon dhaabbata kanaas namoota rakkatoo fi miidhamoo